Ammaarri ayyaana waggaati dhalachuu Kiristoosii jedha. Ani waan tokko isinitti hima. Inni har'aan si ga'e boris jira. Mee nama si bukkee jiruuni milkaa'u koo jedhi. Dhalachuu Yesuusiin jedhi. Maaliin milkoomne? Jira ayyaati. Maaliin milkoomne? Sagalee keessan baasaa. Maaliin milkoomne? Milkaa'uun nagaduu miti. Milkaa'uun qotuu miti. Milkaa'uun viizaa fudhatanii Ameerikaa ba'uu miti. Milkaa'uun makiina bitachuu miti. Milkaa'uun cubbuutti fayyuudha. Cubbuutti fayyuudha. Hin milkaa'ifte gaa'ela qabatte. Hin milkoo'e makiina bitate. Baay'ee gaariidha. Milkaa'uun garuu milkaa'uun koo kan keessan hin beeku. Hin milkaa'e namni ta'e ilma Waaqayyoo Yesuusitti amane. Irra deebi'aati ilma Waaqayyootti amane jedha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa waa'ee Maariyaamiif, waa'ee Garbeeliif, waa'ee Yesuusan dubbadha. Garbeeliin ergamaa Waaqayyooti. Maariyaamiin haadha Yesuus. Yesuus ilma Waaqayyooti. Ameen jedhaa yaa kaati. Lakki Maariyaamii haadha Yesuus miti jedhee kan mormunnaa jiraate macaafa kana keessaa muree gatu qaba. Maariyaamiin kan nuti ittiin beennu barattee hin beennu, qabxii isheen qabdu hin beennu, waan isheen goote hin beennu. Waan isheen goote garuu dhaloota irraa adda taate Yesuusin baatte. Ameen jedhaa yaa kaati. Arras namni Yesuusin baatu dhaloota keessaa nama addaati. Namni kuusatee kaanserii baatee jira. Namni sukkaar bashtaa baatee jira. Maaliif Yesuusin hin baatu? Karaa miidiyaa keenyaatti teessanii kan na dhageessan, iskiriiniidhaan kan na dhageessan milkaa'uun dhala namaa Yesuus Kiristoosin fudhachuu isaati. Yesuusin fudhachuu maaliin beekna? Namni dhalachuu Yesuus hin beekne du'uu Yesuus hin beeku. Namni du'aa ka'uu Yesuus hin beekne immoo dhufaatii Yesuus hin beeku. Kana sadan beekuudhaan Yesuus naa dhalate naaf du'ee deebi'ee naa dhufa. Mina gargaaraa jira. Yesuus naa dhalatee jira. Naaf du'ee jira. Deebi'ee immoo naa dhufaa jira. Gimmaasha hin beenuti. Deebi'ee naa dhufaa eegaa irra. Kuni yaadannoodha. Bara kana Yesuus Kiristoos dhalate waggaa isaatii yaadannoo. Kiristaanotaaf yaadannoo. Amantootaaf yaadannoo. Waldaa kiristaanaaf yaadannoo. Paastorotaaf yaadannoo. Lubootaaf nama Yesuusin beeku hundumaaf yaadannoodha. Guyyaan irraa guyyaa yaadannooti. Wayyaa haaraa bitannee wayinii aadaa uffannee waa tokko goonee calaqqisiisuu miti. Kun inni narra jiru kun isa bakkee kooti ibsa. Inni Kiristoos ibsu garuu isa keessa kootiiti. Keessa koo ibsa. Kanaaf akkas jedha. Dhaggeeffadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28. Boqonnaa 1 lakkoofsa 28. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo Gooftaan si wajjin jira. Nagaanis siif ta'eera. Yaa ayyaana qabeetti jedheen. Ameen jedhaa yaata. Eenyutu dhiyaate? Eenyutu dhiyaate? Maaramitti dhiyaateetu kolleejjii kee baratteetta. Heerumteetta. Gaala qabdan jedhe. Ayyaana qabeetti. Harka kee achi ol kaasi. Namni Yesuusin fudhatu ayyaana qabeessa. Ayyaana isa kan seexanaa, kan jawwee, kan boorantiyaa maaloo miti kun. Namni Yesuusin qabu ayyaana qabeessa. Ergamaan itti mul'ate kun ergamaa Garbeeliidha. Maariyaamiif Garbeelii gidduu kan jiru hafuura nagaa dubbachuu, waa'ee nagaa labsuuti. Ameen jedhaa yaa kaati. Nuyi nagaa argachuudhaaf Yesuus nu dhalachuu beekuu isaati. Amma namni baay'een yoona lafatti horii jira, horii kan teessu jira, wattaadara kan ta'e jira, leestiroo kan ta'e jira, mana namaa kan eegu jira, koshee lafa jirtu dhaggeeffadhu irra Yesuusiif dhalateera. Nagaa jechuun bafitsuun birri miti. Maariyaamiin kan inni jechaa jiru nagaan siif ta'eera. Ati ayyaana qabda. Ameen jedhaa yaa kaati. Ayyaana qabda jechuun maal jechuudha? Dubartoota hundumaa keessaa filamteetta. ተመረጠች አንቺ ከዛሬ በኋላ ሞገስ አለሽ በምን ፊት ለፊት መንግስት ፊት ለፊት ማልቱ ተፍ እሰት በረት ዩኒቨርሲቲ ከዛ በርት እሰት በት እርገማቱ ደቀ ማርያምን ኢየሱስን ባታ አረመነ ከደቀ ኢየሱስን ባታ ሲነጀዱ ማልባት ተረን ኢየሱስን ባታ ከናፍ አያነ ቀብዳ ማርያም ነጋ ከነ የሙዳገሰ ያዳንዲፈቴ ማልጀቱላ አባድ ማልጀቱላ ይሄ ነገር ምን ማለት ነው? ይሄ መልእክት ከየት መጣ? ማን ነው ተናገረ? ተናጋሪው ማን ነው?
jette eewtu eessarfe keet maxxa'ee malekte maal jechuudha kun akka keechol kaase guyyaarraa kaase gaaffii kan sitti ta'u dhalootaafis gaaffii kan ta'u nagaan mana keetti argamu. Ameen jedhaa yaakaati. Yeroo tokko ofuma keenya wallaallu namni qabeenya hiyyeessa sooromee ofiisaa wallaalu anuma akkana ta'e kan jedhu jira. እኔ ነው እንደዚህ ሆንኩት አንuma akkana ta'e በኢየሱስ ስም anuma namni kala ta'e namni guyyaa guutuu ofuma saalaalee bo'aa jiru jira. Nagaa argatee boqonnaa argatee jireenyi isaa jiru argatee maal jechuudha? ይሄ ነገር ምን ማለት ነው? ኤሳ ዱፌ waa tokko sitti dubbadha. Asii jirta achi jirta waanumti nagaa sidoo arra ergamaan tokko siif ergameera. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin. Yoo biraa dubbadha yoo biraa Waaqayyo biraa Mesiyaa sadii Waaqayyo biraa jira. Waaqayyo biraa Jira Waaqayyo biraa tokko dabala Waaqayyo biraa ani ayyaana argadheera jira. ani ayyaana argadheera. Waaqayyo biraa birrii argatte hin jenneen Waaqayyo biraa viizaa argatte hin jenneen Waaqayyo biraa gaala argatte hin jenneen Waaqayyo biraa የማይጠፋ የማይቀየር ሁኔታ በላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቶቶካታ እንዳላራጃና ዲያስ ሜሰገሌ ከባሲ ዋቀዮ ብራ ጀራያት አያን አርገቱ ይዳ ayyaana arga ዋቀዮ ብራ ማል አርገቱ ayyaana ዳሎኒ ዋቀዮ ብራ ማኪና አርገነ ጀሪ ዳሎኒ ዋቀዮ ብራ ቪዛ አርገነ ጀሪ ዳሎታ ደገ ፈዶራ ብያ ከላስ ከንጅርቱ ብያ ብራስ ከንጅርቱ hangamni birriidha hangamni jireenya hangamni gaayila ayyaana waaqayyo argadha. Waaqayyo biraa maal argatte? Waan hundumtu waaqayyo biraa namaa ta'u gaariidha garuu hangafaa'u qibaatu waaqayyo biraa ayyaana argatte. Namni tokko bara 2018 ergaan si qaba. Wanti siif ta'u waaqayyo biraa siif ta'u. Dogoggoreen keessa lixee hin jettu wanta waaqayyo biraa argattu ተሳስቼ ገባው እንጀት ነመና ታለለ ያ ታለለ ሰው ነው እንጀት አያኑ መከረ ከበጁን ጋር ይዳ ነምን አያነ ሁሉ ከበጃ ነምን አያነ ባየና ከበጃ በየለፋ ከነራ አያነ ቀቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ኩኖ ኢኑልፎፍታ ilma sindeessa maqaa isaa immoo ኢየሱስ jedhi moggaas ilaala maqaasaa Yesuus jedhi moggaas. Ameen jedhaa yaakaati. Maariyaam gaafa kana dhageessu durba dingilii abbaa manaa wajjin adda adda jirti. Yoosef iddoo biraa jira. Durba dingiliitu ayyaana argatee mucaa ulfaa mucaan utuu latiin maqaan dhufe ergaan si qaba. Ayyaanni siif ergame maqaa si qaba. Ayyaanni waggaa kun qiniittoo akka hin taane ayyaani waggaa kun wiigii akka hin taane ayyaani waggaa kun wama hoolaa kana ndaaqoo buuphaa kana waa sirba kana akka hin taane ayyaani waggaa kun Yesuusin siif haa ta'u. Simu ayyaana waggaa tabaaleው ክርስቶስ ተወለደ. አሜን ጀራ ያካት ayyaana waggaa kan isa godhe ኢየሱስ dhalate. ayyaana waggaa nyaataa miti ayyaana yaadannoo ayyaana dhalachuu Kiristoos isatti waggaatti mucaa keef qopheesse. Inni guddaa in ta'a ilma abbaas jedhamee in waamama. Inni guddaa in ta'a ilma indeenyem ammatti mamaa jira inka wanti sitti mame ayyaanaan sifa dhalatu. Maqaan isaa Yesuusidha. Guddaa in ta'a ታዋቂ ይሆናል። ለማን ነው የተወለደው? ኤኙ ደለተ ኤኙ መከራን ኩንዱምቱ ኤኙ ዋን ኩንዱምቱ ታይ ኤኙ ዳፈርጋን ኩን አር ኤኙ ዳፍኩን ኑይ ዋለ ፈራ ከና ያናጎ አያና ወጋት ተንበሬዳ እንደነው ኑይ በሬዳ ከኑ ጎዴ እሰኑ ደለተ ኢየሱስዳ ሆያ ከና ጀላ ኢየሱስ ቱጅራ ቱን ታይ ሆያ ከና ከሰነ ቱጅራ ና ከሰገሩ ኢየሱስ ቱጅራ ሆይቻ ከሰነ ቱጅራ ሄዳ ሲከሰ ማየ ቱጅራ ኢየሱስ ቱጅራ አያና ወጋይ ዋቀስን ሲን እንጀነ ገሩ አያንቻ ፍሰለቱ ኢየሱስ ዋቀስ ኑይ አያና ወጋ ከቲምቤኑ ምልክተ ሳቲምቤን ምክንያት ገረራ ከንጅሩ ገሩ መቃንሳ በርበራን ከንጅራቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ጉዳታ ጀባታ ጀረሚን ባየ ጭማታ አባ ጉዳታ አይደሚን ኤርገማ ማለት ተርገሜ ኤርገማ አቀዮቱ ተርገሜ ትክክለኛ መልእክት ወደ ማርያም የተሳሳተ መልእክት አይደለም። ጉያዳ
gaa'ila keef, mana keef, borii keef, jireenya keef wanti dogoggoraa sitti hin argamin. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawit in kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo bara baraan isa mootu dhalate. Nama cina kee jiru baga gammaddeeni. Bara baraan isa mootu dhalate. Bara dargiin biyya bulchaa ture mo'aa. Ala Sillaasee mootummaa Itoophiyaa waama warra kaan hin beeku. Bara lafti kun hin dhatin Yesuus jira. Injirottanii kan kaaddan macaafa jiru. Waaqayyo waaqaaf lafa kan inni Yesuus wajjin. Indagala daagmanya mawlad ለኛ እኮ ነው ማይቀርተና አይተን አዳም ኑራ ባሱፍ አባጀነታ ከሳባኔ በረበራ እንዱ አኑት ፈረደምናል ለክ በረበራ እንዱ ተንጀሬ ወልደቻስ ከናፍ ኦያ አዳም ፈነመነ አማ አከ መጫበ ቁልቁሉት ነሚ ጋፈዱ ቦኑ ረንጁ አከ ኪታበ ከናት እንዱ የከንጀሩ እንጅሩ እንዱ የሰና ዮሐንስ ቱካስ ሳወጅንዱ ተኒ ሳወጅንዱ አንካበም ነው ረጀ namni maal taare hin boqotee jedha. Hin boqotee jechuun maal jechuudha? Iraftii fudhatee. Iraftii hote jechuun maal jechuudha? Amma ni dhufutti jechuudha. Waan boqonnaan fudhannee si waldaa waajjira keessanii boqonnaa akkasuma jechuudha. Hin boqotee. Bakka hin boqotee namichi kun hin boqotee. Kanaafiyyuu nama boqonnaa ba'e immoo hin bo'aniif. Hin boqotee amma caafatu. Maal goore? Nuuf gammachuutu ta'ee faarfachaa kwaariin hoyyaa kaa'achaa hamma boqonnaa koraa wadhutti. Nuimmoo sabuune waan mana keessaa dhabneef hin maraanne hin iyyina. Takkaa kan buskutii namaan bituntu bo'a. Takkaa ma dhufee waaqayyo si amaroodhee kan harka hin cabbatentu bo'a. Garuu akka macaafa qulqulluuti hin boqote iraftee ba'e hamma deebii abbaan isaa dhufutti harka keessa ol kaasi. Guyyaarraa kaasee kan kee du'an ta'in boqonnaa sifa ta'u. Oromoon kan inni beekamu dallaa saawwaa keessa. Saawwaaf Oromoon kennaan wal garaagara ba'anii hin beekan. Ifa manaa godhaa. Yesus Kristos garuu warra gatamoo warra akka namaatti sammuu namaa keessaa jirreef jedheetu dallaa horii kee dhalate. Ameen jedhaa yaa kaati. Ergamaa meeqaffaan dubbachaa lammaffaa maaramiif maaltu ergame? Garbeelii. Tiksootaaf Yesus. Yesus iddoo sana dhalachuudhaaf gaafa ga'u akka inni har dhalatu Maariyaam fa'aan beekan. Ji'i isaan beekamu. Garuu akka seera biyya sanaatti maqaa isaanii maal gochuu dhaqaa jiru? Galmeessuu dhaqaa jiru. Utuu katamaa sana gahin itti Maariyaam maali jennaan maaloo sana qabe lafatti gora wal dhaalanii garatti gora wal dhaalanii dallaa horiitti goran. Maariyaamis Yesuus Yoosefis dallaa horii takka dhalatu hin jaallanne. Dallaa horii keessa dhaladha sittiin hin jenne. Hin jenne bafisuun dallaa horii keessa dhaladha hin jenne. Dallaa horii keessa dhalateen erganii dhalateeti. Maariyaamin ayyaana qabeetti jedhamee tiksootaan ayyaana qabeetti hin jenne. Sitti maal tergame reer? Waan sitti ergame sitti moo? Gadda cimaa, rakkina cimaa, xaaxaluma baay'ifna. Kun hojii salgaffaan ga'eera, maaloon ga'eera, hiriyaan koo fuudhee haadha manaa qaba, yookiin fuudhee niitiin qabu, yookiin birriin qabu, immoo sitti ilma hunda isaa kan kuffisu Yesuus Kiristoos hin qabdu. Isa guddaa qabnu dhiifneetu ishee lafa kanaa wal bukkeetti ilaallee wal gojomaan amma akka nyaataa akka dhugaatii akka bareedinaaf ayyaana waggaa warra gooftaan qabnetu manaa qaba. Uskii gurguddaa beeksisa isaaniirra. Garuu gooftaan qaban uskii qabu wal. Isaan amma ayyaana waaqessu malee deebi'ee dhufuutti waaqessan. Deebi'ee dhufuu kan waaqessu warra kan Kiristoos hin qabu. Na dukkaartu deebi'ee dhufee kan waaqessu warra kan Yesuus hin qabudha. Moofaa uffatee haaraa uffatee kan Yesuus hin qabudha. Ameen jedhaa yaa kaata. Maariyaamiif ergameera, tiksootaaf ergameera, ulfinaaf ergame. Bakibir namatti ta'u. Mee warri kibirii Yesuus barbaadde argaa isa watti rukutaa. Warri Oromoo ta'an dur gaafa mucaan ilmaa dhalatu maal godhu? Qawwee tokkos. Garuu mucaa bortuu mucaa barbaaduuf qawwee tokkaa ilma dhashebbaa nama godhu jabaadha cimaadha jedha. Lakki jimaan jabaan isa ilma dhashee isa dubartii dhashee miti isa dhalate Yesuusin kan fudhate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee ameen jedhaa yaa kaate. Ayyaana darbu kan akka qalliitti ilaahina ayyaana guyyaarra. Bara waan nyaannu hin hafaa beeka. Ati iyyuu naftaa beeka.
Ameen jedhaa yaakaati. Akka qaldeetti ilaali Yesuus hin darbu. Ibsaa sana maaltu argee? Moototatu argeera. Warri kaani meelannee hubanneedha. Kan isaa ittiin naqan lafa ibsichi ba'e, lafa ifii sun ba'e dhaqanii argan. Ilaa tiifaa irra lakunnoodhaan. Lakunno achiifaa jira lafa isutti dhalate. Mana keef balbala kee irratti. Ilaa kunno mana Yesuus hin qabu seenaa jedhan. Moototatu ergame. Maaliin mootonni ergaman? Yesuus dhalate. Eessatti ergaman? Dallaa horii keetti. Mootota achi dhaqee ilaale. Dallaa kana kee jira Yesuus jedhan. Gibbii kee keessa maaltu jira? Gibbii kana keessa Yesuus as jira, as dhalateeran. Mana keenya keessa maaltu jira joo? Sila waa dubbadheera. Qe'ee warra gooftaan qabne yoona wandoo gashumaa inni uskii kana gashu. Mana isaanii keessa uskii jira. Mana kee keessa uskiinis hin jiraatin, lukkuunis hin jiraatin, maasheen kiniittoon hin jiraatin, sukkaarru hin jiraatin, Yesuusa jiraatu. Lafa dallaa isaa waayyaan hin jiru beekaa. Isaa waayyaan hin qabu. Waayyaan isaa waa hin jiru. Gooftotatu dhaqee ilaale. Horii eeguudhaaf jarri sun xombora qabsiifatu. Xombora guca yookiin baatirii qabsiifatu. Gaafasii kaasee baatiriin hafe. Guci hafe. Horii sana hundumaa kan eegu ibsaa sanaa. Guyyaarraa kaasee lafa hin jiru jettutti sifa jiraatu. Maqaanuma Yesuusin barri kun bara Yesuus biratti argamu haa ta'u. Amma nama waan gaarii har'a of harkaa qabuuf ergaan qaba. Si warra hin qabneefis Yesuus dhalateera. Walqixa malee sooressaa biyyeessu jiru. Beeraa wallaalaan hin jiru. Mootota dhaqe. Moototi nu bira dhufu malee nuyi mootota bira nan. Moototi nu bira dhufuudhaaf dhalachuu isaatti amanu. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedheen. Siyaasa dhiyu. Barri mootummaa Yesuus jedha. Barri mootummaa Yesuus dhuma hin qabu daayyaati. dhuma hin qabu. Kanaaf waaqa ta'e 2016 ገዝቶ 2018 አይጠፋም። የዘላለም ግዛት በረቅሬን ገዳ በረወያኔ በደ ኢየሱስን በነ በረደርቂን በደ ኢየሱስን በነ በረሞቶኒ በደን በዱ ኢየሱስ በረበራን ጅራተ ሞቱማሳ ሜ በረበራን ጅራተ ሞቱማሳ ጅራያት ከናፍ አያነ ተያር ዘላለም እንዲኖር ማሊፍ አያነ ከተ ሞቱማ ሳሉ ማንቀቡ አይቀየርም አይሻልም እንጅጅራ ሙቲ ወሊገኒ ይምበዳ ይንደርባ ይንቁመቴ ያደን ሞቱማሳ በረበራን ጅራተ ያ ሶሬሳቢስ ኢየሳቢስ ቤካላቢስ ወረሰት ተመነው እንድባ ሞቱማሳ በረበራን ጅራተ በረበራን ጅራተ ጀኔ ከኑትቲን አርግኑ ያመኔ ነብዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትነማኒ ዱአ ከውሳት ነማኑ ነም ዱአ ከውሳት ነማኒ ሞ ዲቤር ፉዛት ነማኑ ኩን ሰደን መታ ክርስቲያኑ ተከታውን ድርቀም መታ ክርስቲያኑ አይ ዋን ጋሪ ቶኮ ቀባ ጅሬኛን ቀባ ዋና ቀጤራ ዋን ኬሳ ቀባ ወይ አያና ወጋን ፍራዋማ ፍረስዋ ፍርስዋ ገሩ ኢየሱስ ደለቴራ ሜ ሞቱማን ሰበረበራን ጅራታ ናቲ ቶሌ irba deebi'aa jira. Mootummaan isaa barabaraan jira. Nuyi ayyaana waggaa dhiibnee sabni addiraasha kana guutee irra taa'u mootummaa barabaraan jiraatu mataa keenya kee jira. Ameen jedhaa yaakaati. Maaliif waaqessa barabaraan jiraata? Zalaalem ስለምኖር ምኑ መንግስቱ ዘላለም ማርያም yommus anoo amma illee durba kun attamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun si irra hin bu'aa. Humni abbaa si golbooba. Kanaafis mucichi si irraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma waaqayyo jedhamee in waamama. Karaa isheen gaafatte attamitti ta'a ofan beeka ani durba jennaan no hafuurri qulqulluun sirra ba'a. Beeta. Barati kee jiraattu kana waaqayyo miraakiliin si ajiraachisu. Mee sagalee keessan baasa miraakiliin na jiraachise jedha. Hafuurri qulqulluun sirra bu'a. Si golbooba. Mucichi sirra dhalatu. Inni ilma waaqayyooti. Ameen. Wangeelli ilma waaqayyooti hin jedhu jedhanii warri kana morma irraa dhagaan. Miidiyaa darbaa jira. Inni ilma eenyuudha? Ilma waaqayyooti. Macaafa keenyarraa macaafa hombaan beenu kan ormaa dubbifnee hin beenu. Kan keenyarraa garuu inni ilma waaqayyooti. Amantoonni walii galaa Yesuus ilma waaqayyooti jedhaa iyyaati.
yoo na jiru ilma caawwaaqaati ilma likkaasaati kan jedhan yoo na jiru maqaa namaatti maqaa isaa kan moggaasan እሱ እግዚአብሔር ልጅ ነው ilma waaqayyooti ergameera dhalateera gaaffii maariyaam እንዴት ይሆናል attamitti taajan afura qulqulluu anta dhimmi kee afura qulqulluun siif haa ta'u afura qulqulluun siif haa ta'u ilma waaqayyooti afura qulqulluu sirra bu'a argeetu yesuus afura qulqulluu ilma abbaa waan maqaan qabne miti ayyaanni kun waan maqaa qabu waan maqaan isaa maqaa bara baraan jiraatu keessan dukkanaan kan goote dhukkubni kan balleesse jireenyi keessan kan bade jiruun keessan kan bade yeroo namni ilaalchee jiraatu isin immoo jechaa kan jiraattan har'a miilli koo isinirra addan ba'uu isin wajjin mana keessanitti argama. Kuno firri kee isheen sitti aantu Elsaabeet dhabduu jedhamaa kan turte bara dulluma isheetti ilma godhachuuf erga ulfooftee ji'a jaaffaa isheeti. Ishee kanan barbaade Yohaannis ji'a meeqa isheen hangafa? Ji'a bartu godhatanii Elsaabeetitti dhaqee kan dubbate garbeeliidha. Maaramitti kan dhaqee dubbate garbeeliidha. Elsaabeetiin maal jedhee mucaa hin deessa Zakkaariyaasiif jedhe. Maaramino waaqayyoof deessa jedhe. Addaddummaan isaanii maali? Namaaf da'u waaqaaf da'u. Randeebiyaa addaddummaan ijoollee kana namaaf waaqaaf. Maaram maal jette? Ani durbaa jette. Zakkaariyaas maal jedhe? Dulloomteetti jedhe. Isheedhaan hin fudhanne mikinaata malee hin dhumne. Ji'a Elsaabeet ulfooftetti Maariyaamiif ergaan naqe. Elsaabeet 6 ወር አረገዘች። ከዛ በኋላ ገርቤሉ ተመልሶ መጣና ማርያም ጋር ሄደ። አሮኒ ከነበራ በርቶ ኮጥለተን ገራገሩምታን ሳኒ ገሩ ጂያጃ አደ ከነሰ ጎዱ ዋለማ ታቤት ዘካርያሲፍ ዴስ ማርያም ሞ ዋቃፍ ዴስ ጉያ ተኮለት ilmi namaaf ilmi waaqa kanaaf sawmno nama ta'e foon uffate waaqa ta'e moo waaqatti gale yeroo nama ture እኛን ይመስላል ወደ አባቱ ሲሄዱ አባቱን ይመስላል namni kana xaraxaru na jiraate indagana cuubame abaratu waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jedhee deebiseef. inni deebisuuf eenyudha? Garbeeli. Kana irratti Maariyaam ani garbittiin gooftaa kunoo asan jira akka ati dubbatte anaaf haa ta'u jette. waan jedhu barratti akkuma waaqayyo dubbatte siif haa ta'u. Ameen. kuno asan jira marragaagacha maal jeen waaqayyoof kan dadhabame hin jiru jennaan akkuma ati dubbatte ta'u bakka wasar kun mee tokko yesuusin fudhadheera jedha ayyaati. ilaa maarama keetti fudhatte akkuma ati jette haa ta'u. ani garbittiin gooftaa asan jira akkuma ati jette haa ta'u. utuu garbeelii bichaatu ergaa kanatti ufa ta'e yesuusin dhalatu. nuuf garbeeliin ergaa Maariyaam dhaqe በአንድ ግለሰብ ሄደ እንጂ ለሕዝብ አይደለም። ኢየሱስ ግን ለምድርቱ አመጀራ ያካት utu ኢየሱስ ክርስቶስ ነኔተ ገርቤል መፋዱ ፌቱ ኤርጋኑትም አመጋሩ ገርቤ ሳረፉ ማረም ሳረፍቱ ሚካኤል ሳረፉ ኤርጋን ከኝ ኢየሱስ ይምራጅ ግለሰብ አፍርገም ገርቤል ነመ ተቆጥ ለቀ ኤርጋኑበት ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ኢላከጀረ ሰገሌ ዋቀዮ ብየ ለፋ ጃላት ጀሬቱ ኢልማሳ ዶክቻ ጀራ ጀራክ ደበርሴ ከነ አላቴራ ዱኤራ የማይቀር ኪዳን ተመልሶ sangabitu inafa mucana shu inafa amerikana kunafa inkarga geche kakuli namne yesus tunufa የማይቀር ኪዳን አያኒ ኩን አያና ከይዘ ጎዱ ያደነውን ኩን የማይቀር ኪዳን አለ ውስጣችን ካኩ ኢናምኒ ዴቤ ዱፋ ልደቲን ኩን ይነፋ የመጨረሻ ልደት ክርስቶስ ይመጣ ወጀር ገመታ በቁና ተቁረቲ ገራ አባት ይሄዳል ወጀ ለእናንተ ይሻላል ገረባ ኮንዴ መረከቱ እንጀኔ ገረባ ኮንዴማ ይስሪፍ ወየ ከነቤኔ በተለይ አገልጋውኒ ከነቤካ ተያጅላ ወልዳያ ሲነፍቲ
Demoosi nafa. Wandumtu nafa. Yaa Waaqayyo garuu namatti karaa agarsiifne karaan akka nurkaan banne. Maqaadhuma Yesuus Kiristoosin sammuu keenya mo'ishe. Tokko yaadannoon kun waggaa waggaa hin ta'a. Garuu guyyaatu jira. Lidati inafa. Ayyaanni killee kun inafa. Ayyaanni killee yoo nafa Yesuus Kiristoos dhufa. የዘላለም በዓል መይይት የመንጀቶር ለመንጀራ ያካት ኢሳወጅ እንደበርስና ወጋ ወጋ እንጅራ ገሩ ይነፍ ጉያነፉ ጉያ ኢየሱስ ኮን ሙርቶን አያንኩ ይነፍ አያነ ናምነቱታ አያንቺ ሞማሊ አባ ያንቻ ኢየሱስ ጥሩፋ ወሊ ገሌ ሰይጣን መሆኑ ወይ ወልደምኔ ሰይጣን ይኑ ያቸው ወሊ ገሌ ኢየሩሳሌም ትገሉ ወይ ወልደምኔ ጋና ምትገሉ ማል ጀዴና ቤ አያኒ ኩን ሂነፋ አያኒ ናምኔ ገሩ እንታው ነቲ ቶሌ ወርጀተን ኢልቻ ገመቹን ኬኛ ዋመና ቀኑ ምቲ ረዴ ቤንዱ በድ እኛ ደስታ ቤት ውስጥ ያለ አይደለም እኛ ደስታ ክርስቶስ ስላለ ድቢ ኮፊቴራ ኑፍ ኢየሱስ ደለቴራ ምክንያት ማለን አለነ እለቹ ሳቲን ማራም ተርገሜ ማራም ዱርበየቲ ትክሶ ተርገሜ ትክሶተ ኢየሱስ ድዋ ተርጌቱን ታይ ሞቶን ደላ ትክሶ ተረከ ከናፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀ ባዲያ ዋቀ ከተማ ዋቀ ኢየሳ ዋቀ ሶሬሳ በረቴታ ይንበረኔ አባቱ በረቴ ልመቱን በረኔ እንጁ ታፓ ከነ ቀንበሪ ከነ ከኔ ትንጨብሴ ደላ ከያዳችሁ